Barbareen hin daakamin kan ganaa hin qophaa'in jechuudha. Barbareen hin daakamin kiiloon tokko birrii. Sukkaarri kiiloon birrii. Zayitiin talbaa qulqulluu kan taate litiriin takka. Timaatimni kiiloon tokko birrii. Garbuun kuntaalli illeen takkattiin birrii. Kana barbaada jechuudha. Barbareen daakamaan kiiloon tokko birrii 300. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni Abdii Koomedii kan isin jaaladhu, kan na jaalatan, kan isin kabaju, kan na kabajan jechuudha. Waggoota afran hanga badhaadhinni dhufe kana keessatti qaala'insi jireenyaa maal akka fakkaatu wajjin laalla. Kanaafuu shunkurtii irraa ka'ee, barbaree irraa ka'ee, qullubbii mee waa meeqa qopheeffadhee dhufe kan isin dubbisu ta'a jechuudha. Barbareen hin daakamin meeqaan jira? Sooqiddii xaasaan tokko meeqaan jira? Killeen takkattiin meeqaan jirti? Muuziin kiiloon tokko meeqaan jira? Shunkurtiin diimaan kiiloon tokko meeqaan jira? Timaatimni kiiloon meeqaan jira? Ammallee asitti kanaafuu wantoota kanneen waliin laalla jechuudha. Amma asitti illee shunkurtii bifa lamaan jira beeytanii, shunkurtiin hin beeytanii, shunkurtii alaan gallee fi shunkurtii diimaa waan garaagaraa akkanaatti jira jechuudha. Asitti immoo shunkoorri alaamaan tokko meeqaan jira? Shunkurtiin diimaan kiiloon tokko meeqaan jira? Dinnichi madabiin tokko meeqaan jira? Kanaafuu kaarotii madabiin tokko meeqaan jira? Sukkaarri kiiloon tokko meeqaan jira? Barbareen hin daakamin jechuudha. Kan hin daakamin kan ganaa qopheessanii daakkatan kiiloon tokko meeqaan jira? Zayitiin talbaan litiriin takkattiin meeqaan jirti? Goommanni gurraachi qabaan harkaa tokko meeqaan jira? Akkasii kanneen isin daawwachiifnaa kanneen wajjin laalla jechuudha. Mee hadha diqqaatee laayikii 10,000 barbaada. Oromoon nama baay'eedhaan laayikii 10,000. Kana suuraa irratti isin garsiisaa gatii isaa akkasinitti mutaa jechuudha. Laayikii 10,000 barbaada. Laayikii 10,000 barbaada jechuudha. Qayyisiriin madabiin tokko birrii meeqaan akka jiru jechuudha. Akkasuma waa baay'eedhaa akkasiniif fidee dhufe jechuudha. Raafuun maramaan tokko meeqaan akka jirudha jechuudha. Ammallee akkas wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Akkasitti ammallee kanniintu jira. Hundaa akkasini dhiyeessu. Hayyee amma gara qophii keenyatti kallattiin tara jechuudha. Suuroolee wantoota asirratti ilaalaa kallattiin kasinii dabarsu ta'a jechuudha. Mee barbareerraa eegalla. Barbareerraa eegallaa isin jechuu barbaada jechuudha. Hordoftoota kee kabajamuuf jaalatamu isin jaalladha. Gad diqqaatee bes 10,000 like. Toban kun like. Kana barbaada jechuudha. Barbareen daakamaan kiiloon tokko birrii 360 jira yeroo ammaa jechuudha. Sooqiddi xaasaan tokko birrii 20 jira. Killeen takkattiin birrii 6 jirti. Muuziin kiiloon birrii 35 jira. Shunkoorri alaamaan tokko birrii 50. Timaatimni kiiloon tokko birrii 50. Shunkurtiin diimaan kiiloon tokko birrii 30. Dinnichi madabiin tokko madabii jechuun yookaan kuufama bakka tokkotti qaban tokko birrii 20. Kaarotiin madabiin tokko kaarotiin madabiin tokko birrii 20. Sukkaarri kiiloon birrii 60. Sukkaarri kiiloon birrii 60 jechuudha. Barbareen hin daakamin kan ganaa hin qophaa'in jechuudha. Barbareen hin daakamin kiiloon tokko birrii 200. Barbaree hin daakamin kiiloon tokko birrii 200 jechuudha. Zayitiin talbaa qulqulluu kan taate litiriin takka birrii 160. 180 turteeyyuu 20 hir'attee jirti jechuun haasama. Yeroo kana wantoonni baay'een kan xiqqoo hir'ate isiniif himaa jira jechuudha. Litiriin takka 160 jechuudha. Goommanni gurraachi qabaan harkaa tokko birrii 18. Goommanni gurraachi jechuudha. Qayyisiriin madabiin tokko. Qayyisiriin jechuun dinnicha diimaa kan dinnicha bakka qayyisiriin madabiin tokko birrii 20 jechuudha. Maaltu deemaa? Birrii lamaan beekan. Birrii 20 jechuudha. Isinii galee. Raafuun maramaan
Raafuu maramaan tokkochi birrii 18. Raafuu maramaan tokkochi birrii 18 jechuudha. Kopheen Kongoon shamarri godhattu. Kopheen Kongoon shamarri duraan godhattu birrii 60 jechuudha. Kopheen Kongoon duraan shamarri godhattu birrii 60. Akkasuma kopheen Kongoon shamarranii birrii 60 isiniin jedhe kasalli madaabaraan 50 kiiloon tokkochi birrii 160. Qoraan harree tokkochi birrii 160. Garbuun kuntaalli birrii 3,000. 3,000 jechuudha. Garbuun kuntaalli birrii 3,000. Qamadiin kuntaalli tokko 100 kiiloon jechuudha 2,600. Xeefiin hanga gara 4,000 fi wayitti himaa jiran jechuudha. 4,300 akka gara sitti himaa jiran jechuudha. Jireenyi yeroo isin jiraattanii fi yeroo isin jireenya kana yeroo isin beeytanii fi jireenyi ammaa kun maal isinii fakkaata? Badhaadhinni akkam isinitti fakkaata? Badhaadhinni irra jirra moo kasaarree jirra? Kana koomentii jalatti naa kaayaa. Laayik godhuun viidiyoo kana yoo jaalattan naa facaasaa. Akkasuma deddeebi'ee wantoonni baay'een ani baay'ee yoo laalu akka kiyyatti wantoonni an duraan beeku jechuudha. Yoo laalu dachaa 3 fi walakkaa dabale jechuu wantoonni an duraan beeku hunduu. Ammoo itti aanee viidiyoo itti aanutti gosoota maalirraa kan isin dhiyeessu isiniif fakkaate? Gosoota ijaarsa manaa. Warroonni baay'een akkana gaafataniin qorqorroon meeqaa, simmintoon meeqaa, kanchiin meeqaa, bolokkeenni meeqaa, ashawaan baajoon meeqaa, dhakaan baajoon meeqaa, harki meeqaa, gimbanyaan meeqaan dalagaa, wantoota hundaa achirraa xumuree bifoota qalamii irraa akka jeebsii akka wantoota qaraa hunda isaa irraayyuu wantoota isin gaafattan warroonni biyya Arabaa jirtanii fi biyyoota Awurooppaa garaagaraa jirtan biyya keessaa Shaashamanneedha, Dodolaadha, Roobeedha, Goobbaadha bakka fedhe haala jiruun gatiin isaa maaliin akka ta'e isin hubachiisa guutumaan Itoophiyaa keessatti wantoota jiru jechuudha. Kanaafuu isin viidiyoo kana yoo jaalattan like, share, subscribe naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Ankasii wajjin ture Abdii Koomiidha. Horaa bulaa isin jaaladha. Viidiyoo kana akka jaalattan abdii qaba. Laayikiin dagatin. Share, subscribe naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Ankasii wajjin ture Abdii Koomiidha. Horaa bulaa isin jaaladha. Viidiyoo kana akka jaalattan abdii qaba. Laayikiin dagatin. Share, subscribe naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Ankasii wajjin ture Abdii Koomiidha. Horaa bulaa isin jaaladha. Viidiyoo kana akka jaalattan abdii qaba. Laayikiin dagatin. Share, subscribe naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Ankasii wajjin ture Abdii Koomiidha. Horaa bulaa isin jaaladha. Viidiyoo kana akka jaalattan abdii qaba. Laayikiin dagatin. Viidiyoo kana akka jaalattan abdii qaba. Laayikiin dagatin.